السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Obboleeyyan kun akkanatti rooza qabsaa diimaa hojjechuuf akkanatti jaayiza godheen jira. Amma akkanatti qopheeffadheen jira. Lukkuu godhee akkanatti shunkurtii bahaaraata yaani qimama itti godhadheen jira. Akkanatti kunoo qopheesseen jira. Hordofaa like, subscribe, share nu godhaa, nu jajjabeessaa. Amma timaatima daakamaa itti godhadha. Kana fakkaataa ruuz qabsaanii akkatti godhadha. Marraa ta'an isaa bareedaadha. Osoo giddallee itti godhatutti hin jira. Akkanatti ruuza qabsaa dalagu jira. Ahmar akkanatti hojjechuuf jira. Yeroo xumuraatis isinittiin agarsiisa. Shiinan teenyas kana fakkaatti. Dabbaqni kanas ittiin godhadha. Ruujallee asitti qopheeffadheen jira. Kun ruuzni isaas jira. Kanuma kana fakkaataa marraa tolaa jira. Akkanatti dalagnaa nyaata biyya Arabaatii as keessatti illee hojjedheen jira. Asittis hojjedheen jira. As keessa molokiyyaa jira. Xiqqoo tana keessa immoo molokiyya jira. Tana keessa idaama jira. Fudaara irraa hojjedhe jechuudha. Amma bishaan itti naqatuuf deema. Amma ruuza qabsaan kiyya as ga'ee jira. Lukkuu tana akkatti fuudheen forona keessa galchee achi booda ruuza gubbatti dhiyeessaa. Yeroo sanillee walitti dachaana. Kana fakkaataa. Amma ruuzatti naquuf hin deema. Ruuzni kiyya kana fakkaata. Marra heloo. Bishaanis yoo marraa itti baay'ate ruuzni hin mi'aawu. Kanaafuu bishaan irraa xiqqeessitanii ibidda jalaa xiqqeessitanii akkasitti dalaydan ruuza qabsaa.
kanarratti dajaaja forona keessa kaa'ee diimessee baasee jira jechuudha. Ruuzi kabsaan keenya as ga'ee jira. Xumurree jira amma nyaachuu bicha tofe. Kanaafuu kana booda nagaan tura.